Mee namoonni hidhaatii bahuu Andu'aalem gammadanii laayikii tuqaa gammachuu keessan ibsadha. Warri hin gammanne immoo callisaa bira darbaa isiniin ilaallatu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baga rabbiin harka isaa qulqulluu godhe baga nagaan bahee caala baga rabbiin harka isaa qulqulluu godhe maaliifi qulqulluu ta'uutu waan hundaarra caala waan ta'eef baguma harki isaa xurii hin ta'ini baguma harki isaa waa'ee mucayyoo kanaa keessa bilisa ta'e an dhugaa dubbachuuf osoo mucaan kun harki isaa badii yookaas immoo xurii ta'e yookaas immoo inni lubbuu ishee akkana gochuu qabaate uummata Oromoo biratti kabajaa miti kabajaa ganamaa miti haga saree hin qabaatu ture. An dhugaa rabbi isinitti hima hamma saree kabajaa hin argatu ture hamma sareeti beeki sareen kabajaa qabdiyyuu osoo harki isaa qulqulluu hin miti ta'e. Amma garuu durumaan viidiyoo kiyya keessatti maal jedhe hin ariifatiina yoo harki isaa qulqulluu ta'uu baate rabbiin yoo achi isan baasiini jecha turani mataan kiyya dhugaa rabbi isinitti hima. Andu'aalem akkana godhe seerri beeki seerri agartaniittu yeroo isaan mana isaanii keessaa shaantaa isaanii guuranii siree isaanii guuranii waan hundaa yeroo isaan guuranii fotanii sokkanii maranii waan hundaa waan agartanii jirtanii. Amma garuu baga rabbiin nagaan isa baase hiriyoonni isaa hundi suuraa isaa maxxansanii baga nagaan baate baga harki qulqulluu ta'e jechuu jiranii beeki baga nagaan ufte baga nagaan mana hidhaatii baatee caalaayyuu hidhaan beeki qoraasuma hiraati akkuma jedhan dhugaa rabbi dubartiin hidhamti hidhaan rakkoon qabu. Ani wanti na gammachiise mana hidhaatii bahuu caalaa harki isaa qulqulluu ta'u waan dhugaa rabbi isinitti ani onni kiyya dhaabata beeki yeroo tokko maal jedha isinitti fakkaata maaluma dhagaata waayuma isaa kana dhugaa rabbi uguma inni akkana godheera taanaan maali inde namni beekaan tokko gaafati waa'ee kana irraa agartu jireenya kee abdii si kutachiisa dhugaa rabbi. Garuu immoo waan hundaatu addan baafati yaa Oromoo waan hundaatu addan baafatiin utuu maalumti eessaa ka'e icciitiin eessaa ufeesoo addan baafatiin hin burjaajjina namallee burjaajjessina an dhugaa rabbi isinitti hima namoota baay'eetu nama burjaajjessaa ture namoota baay'eetu jechuu san taane darbachaa ture. Mee amma akkam taatu kan yeroo sana jecha darbachaa isatu kana godhee inni du'uu qabaa inni mana hidhaatii bahuu qabu inni murtii akkanaa fudhataa mee warra akkas jechaa turtan kun amma akkam taatu amma mee afaan keessa maal dubbata yeroo nama bilisa bahu kana yeroo inni harki isaa qulqulluu ta'ee nagaa ta'ee bahu kana mee afaan keessa miidhana maal dubbattume kan dhugaa rabbi isinitti hima mee maal jettume amma immoo maal dubbattume. Kanaaf dubbii waan hundumaatti ariifachuun waan hundumaatti kuni sana ta'innaatiin maraachuun faayidaa hin qabu jechuudha. Sanas ta'e kana namni dantaa isaa iyya namni beekati gaarii hojjettes badaa hojjettes gaarii hojjettes siin jiru baga rabbiin nagaa isa baase an dhugaa rabbi isinitti bagummaa rabbiin harka isaa kana qulqulluu godhee nagaan isa baase jedha. Maaliif namni tokko beeka ammallee taanaan maatiin ishee dhugaa mucaa isaanii barbaaddatu dhugaa mucaa isaanii yoomillee taanaan dhabuu hin barbaadanii jechuudha argachuu barbaadu. Garuu wanti hundi akkuma jirutti ta'e dhugaan akkuma jirutti ta'e akkuma bahutti ta'e beeka yeroo tokko ilmi namaa kun aaree dhugumatti yookaan isheen aartee darbitee maaliif beektu keessa namaa amma namoota tokko maal jiru isheenoon sirbitee isheenoo engadda sirba maxxansitee har'a akkamittiin akkas of gooti namoota akkasiifaa jira beeki isheen akkatti sirbitee akkamittiin akkan of gooti isheen har'a suuraa ka'aa oolte guyyaa maalii ishee guyyaa dhaloota ishee kabajachuu fi suuraa ka'aa oolte garuu immoo akkamittiin akkas of gooti waan kun sobaa waan akkasiifaa odeessitu yaa ijoo hin goyoomina an dhugaa rabbi isinitti guyyaan kee feetaanaani feetu suuraa ka'aa ooli feetu rafaa ooli feetu deemaa ooli feetu hojjechaa ooli guyyaan kee har'a taanaan guyyaan kee gaheera taanaan sa'aatiin kee gahee taanaan ati addunyaa kanarraa yeroo itti kaatu tikkeettiin keessatti dhufe taanaan kallattii hundaan kaata an dhugaa rabbi isinitti hima beeki kallattii hundaan kaata. Garuu addunyaa kanarratti yeroo hunda sababii malee ilmi namaa tokko hin du'u sababii tokko malee yookaan harka namaati yookaan waa tokko ta'uwaa yookaan nama walitti bu'uwaa yookaan immoo nama ati faana jiraattutu akka carraa ta'e biratti boqotta. Garuu ilma namaa kanatti shakkii uuma ta'inna utuu akkas ta'uu baate ta'inna garuu guyyaa uma keetii beeki guyyaa uma keeti
guyyaa umakee kana ta'e sababii wal faana dhufa dhugaa rabbi sababii wal faana dhufa jechuudha akkasii kuni waan ilmi namaa kuni amma nuti amma fakkeenyaaf gar tokkoon gadda qabna gar tokkoon immoo gammachuu qabna maaliif anamma karaa mataa kiyya qananii abuu kiyyatti hin gadda inni ba'uu isaa harkisaa qulqulluu ta'uu isaatti immoo inni hin gammada kanaafuu wanti gammanne nu sirbisiisus hin jiru garuu wanti nuti gammannu yoo jiraate harki isaa qulqulluu ta'uudha har'allee ta'e boru maatiin shakkuu hin dhiisanii eenyumtuu shakkuu hin dhiisu garuu ergi seerri akkanatti marammaree waan hundaa godhee gad isa dhiise wanti godhamu tokko hin jiru jechuudha baga rabbiin harka isaa qulqulluu wayaan dhugaa rabbi isinitti maaliif akkuma dura isiniin jedhe guyyaa dabarra guyyaa isheeti wanta fe'ee yoo godhan fakkeenyaaf Haacaaluu kana maal jenna Haacaaluun onnee uummata Oromoo keessa jira dhugaadha garuu otoo Haacaaluun galgala intala sana yookaan dubartii wayii gaggeessuu deeme sana otoo gaggeessuu hin dhaqne ta'ee inni uyyama ima du'a guyyaa sana guyyaan sun guyyaa uma sanaan dhugaa rabbi isinitti hima harka namaa ta'u rafiyaa ta'u maama namni tokko osoo rafuu namni achi nafu hin jiru namoonni baay'ee otoo rafanii achi hin hafani kanaafuu guyyaan guyyaa uma garuu sababii bakka injiraami otoo akkas ta'u otoo abaluu biraaf buluu baatte abaluun akkatti hin duutu ture otoo abaluun mana abaluun gallate akkatti hin duutu ture waan akkasii otoo teelaa deema malee ilmi namaa kamuu tarii harkisaa qulqulluu ta'ellee sababii hin beektaame amma gurbaan kun sababii harka isa buuse bakka sababii isa bira jirti isa biratti boqottee uummanni maal jedhe isuma shakkinaa bakka hundi isuma irratti roorrise hunda'uun nafxanyaa faana fa'aa itti roorrisaan turreessin qomcee faana fa'aa itti roorristu bara kanaafuu baga rabbiin harka isaa qulqulluu godhee warra faana maraachaa ture baga rabbiin qaanessa jaan karaa mataa kiyyaa dhugaa rabbi inni hiriyaa isaa jaalallee isaa haadha warraa isaa bor haadha ijoollee isaa ta'uufiif maltu dhabee jira garuu baga rabbi harka isaa hin balleessin baga rabbi harka isaa qulqulluu godhee uummatuma akkas maraachaa ture kana baguma rabbiin affarsiiseen jedhan dhugaa rabbi isinitti baguma rabbi sin kasaarse warri maraachaa turtan suni baguma rabbiin sin kasaarse dhugaa rabbi kisaara galtanii bara amma haamilee maalii wal jettanii dubbattu afaan maaliin dubbattume dhugaa rabbi amma kanaa booda afaan keessa isa kamtu waa'ee andoo alam dubbata kanaa booda dhugaa rabbi anduruma isinitti me dhiisaa taa'a dhiisa tokkoffaan obboleessa isheeti jedhee doosisaa ture maalii ta'a ture uummanni fooloo guddifachuuf jecha waanummaa waa'ee gurbaa kana odeessee tokko hin jiru dhugaa rabbi fooloo guddifachuuf jecha kanaafuu fooloo yoo ta'e yoo seeraan hojjette uma sii guddata ilma namaa irratti kijibdee hin guddattu kanaafuu baga rabbiin harka isaa qulqulluu godhe jechuu barbaada warri ba'uu isaa yookaas immoo harki isaa qulqulluu ta'utti gammaddan baga gammaddan isiniin jedha obboleettii keenya rabbiin nama jannata haa godhu dhugaa ishee rabbiin nuuf haa baasu maaliif yeroo tokko aariin addunyaa kanaa aariin jireenya kee aarii waa tokko bakka jee addunyaa kanarraa waan obbaafattu namatti fakkaata